Cida keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaani guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaani horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani Bismillah eegaluun amala dubbif yaaroon ol kaa'uu lafa jirkaa dubbiti yaa banachuuf furtuu qulfitan duraan cufa alhamdulillahi galanni rabbi khiyyaa isaatti hafa salli rabbi khoo ala nabi namuha jannu meedaddafa duratu durina fubadha khaysatu barguyaan arrafa khuflatin saseqa dubadha qalbirra gammachu naslufa obboleysi khoo jaalalleesa waan fuudhe fullisaanattifa baga gammaddannuuf gammada Dayman saatiif Ustaz Mustafa baga gammaddannuuf gammada Dayman saatiif Ustaz Mustafa jaalaltii diiniin ijaaramte isiidhaatan jiruu ibsitu jaarmeyaa fakkii gaarii qabu tan jaalallee waliif obsitu warra wal argachuun guuttatu fadhii waan lubbuunsaa hawwitu wal argachuu qofaa kaayyooni wanti birhumaattiin fakkaatu guyyaan jaalalaa miidheeffame kan jarri wal arguuf dheebotu hayyamaa rabbiitiin fudhate mana isaaniitti wal galfatu jaalalaa shakkiin jidduun jirre warra lubburraa wal jaalatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu dandamaa walirraa hin cinne kan guyyuu arkee wal daawwatu koriidarri jalaala dhufe singiloonni karaarra maqaa harka qalleeyyi jaalalaatiin baana hirribarraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra soddaa dhaqaa tanarra komentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa zamanaa fedhinnaan guutame meeshaan sammuu dhalootaa jeeqaa sababaa jaalalaatiin dhabaa jirra bar namoonni waa meeqaa xurii qalbii isaa booreessite akkamiin kophaaf irra dhiqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa saniif takkitti fi fuudhanii qalbii ofii duroomsuun haqaa Cida keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaani guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaani horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leymani Mustafaan shamarree dinbeeytu onneesaa keeysaa gaafatame iddoo isinitti argamtu barbaaduuf ol ka'ee dirqame sababni hawwisaa dhugoomsuuf dhimmi kun bar itti yaadame barbaacha isi faana dhawee nama kan jaallatu kunname namni qalbii isaatiif dawaa kan inni jaallatu argame birillee diiniina shagamte tannamusni isi eegame pirimeer liigii jaalalaasaan injifaachuun waancaa kenname hirenteeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame hirenteeysan dhugaan bareedde yaa'annaan waligaan naqame jireenyi dhaloota lammaffaa fakkaatu as boodaan eegala bilisaa uumaan irruun qabne
ربين كنفي والجاللا مصطفى خب ما شودي بهودان قبر ما سجلا فتنا جاللا سنخان دبري فول بريد تلا أستاذ مصطفى مامن نوري درانو برسسك أخفلا بشاشة تبجي سانما نما نيارن همان نفولا جالل ساوجي والأرقى الراجن نوس ما شاء الله قمتشون دان ديدين هردفا جرادا قنما بقلقلا قمتشون دان ديدين هردفا جرادا قنما بقلقلا يا ربي مسروتا كينيا ولي في الدنوف قمتشيسي مصطفى كما آملك تساني تخوكو فالجيسي ilmaan haadhaaf abbaarra caalu isaan jidduu nu fargamsiisi fuulduree isaanii bareechi wallabbii isaanii dhaabamsiisi yaa boodhiirti tunnu madhiiraa tan lubbuun jirtu haadha jalaa fuutee kan wajjiniin guddisiin qindii taasifattu meelaalaa tan saatiifitti ilaalu namu kun hundi sababa jalala isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola isaatu bakka warra bu'ee eeggatee tola itti oola cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaannee gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani sababa bal'ina farrisi warri maana keeti jabeeysi haala gaarummaa fi jaalalaan barakaa fi di argamsiisi suura jaalala madaalamaa abbaa maana keeti nyaachisi walirraa fageenyaa waloomaaf qophummaa jidduutti garsiisi rooba jaalala gannu baasee dhageenye bar isaa didichuu faana isaa yoo laallu Mustafaan yaadannee Leiman isaa jaalachuu hirmaannaa dheyne haa jannuuni rabbiin wajjisin haa bulchuu dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf dabalaa keeysan isin wajjin hirmaannee as dhufne qoddachuuf galaana jaalala maddasaa waliin baanadhaa isillachuu eegaltan jireenyaa lammaffaa khawwalin naqattan gammachuu sababaa qophummaa khaleetiif yoo qabaattanis wal qaanfachuu arrabooda waliif halaalii sodaan hin jirtu wal dhungachuu Ustaaz Mustafaan kee kitaaba qofaa miti tanaas ni beekaa barsiisaa jaalala dhugaatii asiinis naaf hubadhu sheekaa kallattii jaalalaa sirritti akkaataa deemsa si akeekaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jecha haadha manaa buharsuu isarraa dhageessaa sesseeqaa jaalalaa ganamaan bareeddee diiniin qajeelte daandii sirrii gammachuu malee cinqiin qabdu jalqabarraa ilaa xumurrii ummata muslimaa hundaafuu isin haa ta'uuti amiirrii jaalalaa teessan gajjabeessaa akka toluuf keessan fuuldurrii baganuuf gammaddaani alfaa mabruuk baarakallahu lakumaa jiruun keessanas boodan tolaa Mustafaan soodatina humaa akka Khadijaadhaa fi Nabii akka Aliyyidhaa Faatumaa jannatul firdaus waliin dhaqaa
ولين تولا جنة خاتمة جنة الفردوس ولين سينا ولين تولا جنة خاتمة كوريدور الرجال على دوفي سنجلوني خرار مكا harka kallee jaalalaatiin baana hirri barraa dammaqaa misoomni jaalalaa haa cimu daddafaa warra sooddaa dhaqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa tanarra koomentiin barbaannu isinirraan qeeballu qeeqaa cidha keeysan bareechuu dhufne hirmaanne gamanaaf gamaanii guyyaa gammachuu gaa'ilati qaxalee misirroo lamaanii horaa buula wajjin jiraadha isinin argatin hamaanii alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani alfa mabruuk isinin janna Ustaz Mustafa fi Leimani.